nagaan sinii faata bakka jirtanitti ijoolleen dammaaf dammaa makka dammaaf damma shushuu warri jibban beekne jaalala malee nagaan sinii faata warra dhufnee jirra jechuudha bara 2017 baga ittiin sin ga'ee baga waliin geenye har'an jalqabe yuutuubii kanarratti odeessu jechuudha oduu mimmiidhagaa fi akkasumas nama gagammachiisu iddoo tokkotti immoo nama qononxoxxu sinii fidee dhufeera kunoo akkas abbaan kakuu haara ta'e siin dhufeera dubartootatu aadaa baan itti ba'u malee dhiirrinna ashuutti baasila dhiirrinna ashuu maaliif akkatti bobeetta jaartii jala ciiseetti muuxata ganama otoo qursiin nyaatiin shoorbaa maankiyaa shoorbaa maanni maxaca ajjaa tokko dhuga burcuqqoo tokko dhuga otoo qursiin nyaatiin ajjaa burcuqqoo tokko dhuga galgalallee iraatii maal iddoo orbaata iddoo nyaannee booddee yeroo ciisuuf koo jaartiin ajjaa burcuqqoo tokko dhugimeetti maaliifi dubartoonni yeroo daanii ka'anii cimoo waan ta'aniif ooveriis abbaa manaa isaanii akka ooveriis hin taane jaarsisi wajjin akka cimaa deemu godhu arriin no kun beekamaadha dubartiin yeroo daanii ka'an hin jabaatu moo hin jabaatu dubartiin humna dabalti qaama dabalti yeroo deessee kaatu gadi qabuun rakkisaadha abbaan manaas duukaa nyaachaa duukaa wal'aa namaa yoo deemuudha dhabee gubbaaf dakadha ta'u jechuudha gubbaaf daka ta'u maaliif namichi hojii hojjetaa maal jedha shemmoo ciistee qallabamaa jirti waan ta'eef waan adda addaa jira xibsiin jira duletiin jira maal kana gaash shulluudaan hin dhufa nyaatama karaa adda addaa nyaatama miriindaan hin dhugama juusiin hin dhugama shoorbaan hin dhugama kanaaf shoorbaa amma burcuqqoo tokko yoo galgala itti kennuu dhaabatte gaafa ji'a 2 gaafa ji'a 3 jaarsa wajjin baay'ee wal gatu walitti dhufanii ni qabdee gadi qabdi bakka hin tuffatti tuffachuullee dafee dadhaba dafee dadhabe jechuun tuffatte jechuudha yoo jaarsi immoo jalaa dafee dadhabe immoo dubartoonni mooraalin isaaniis gadi bu'a dhugaa dubbachuuf akka barbaadan jaarsatu dubartiin yeroo baay'ee jaarsi akka ishee ashkarakkaru barbaadde malee isheen akka jaarsa ashkarakkarsu mirga isaanii qofuma isaanii dabarsanii nuu kennaniiru beektuuni uumamaan akka nuu isaan caallu barbaadu seera irrattis akka isaan caallu akka isaan akkam goonee akka isaan astadaaddaru barbaadu malee nurra bahanii nurra ta'anii akka nu astadaaddaranii barbaadan kanaaf na coccokachaa na fiddeetii akkas na bareechite dhadhaa na fakkeechite jechuukooti yoo nama kanaa jedhe nagaa ajandaa keessaa baanee garuu iddoon dubbii keenya har'a waan biraadha waan yeroo fakkaatu irratti odeessuu dhufne jechuudha waan yeroo kana fakkaatu irratti odeessuu dhufne yeroon kun yeroo maaliitti fulbaana keessa jirra yeroo kana yerootti galiin mootummaa sassaabamudha galiin mootummaa yerootti sassaabuudha gaa namoonni immoo galii mootummaa kana hojii wal qabatee gaa namni dhiibbaa guddaa jira oduu guddaatu jira oliif gadi inni eeyyama daldalaa qabu inni mana qabu inni maal qabu karaa adda addaatiin egaa dhiibbaa adda addaatu jira oduu adda addaatu ka'aa jira jechuudha biyya kana keessatti oduu adda addaatu ofarsamaa jira kanaaf irratti waa'ee galii mootummaaf waa'ee gibira waggaa kan lafaaf kan mana hojii wal qabatu isarratti tokko lama jennee odeessuu dhufneerra naannoo shaggar odeessina naannoo shaggar irratti odeessina gibira manaa jechuudha mana jechuun lafuma jedhamtiire laftiif manni wal qabata gibira isaa irratti tokkumadha jechuudha tokkumadha mee waamama bara nammoo akka addaatti gibirri jechuudha akka duraanii miti akka baroota darbee miti haala bara kanaanii mootummaan baasee irratti irraasinii haasofna jechuudha kanaafiyyuu kaaree 140 105 200 kan isaa oliillee jijjiiramteera lafti akkuma guddina isaatti ammuma 200tti odeessina humni keenya ammasuma amma 200ttidha kan iyyaafannoo odeeffannoo qabannes yaa'u asuma keessa warri jirtan deebisinii ta'a naannoo shaggar keessa warri jirtan hundumtuu keessa jirtu jechuudha dabalataan shaggaruma kana namni hin beekne iyyuu jira bara iddoo isaa biyyi isaa kamtu shaggar kee gala kamtu hin galle kan jedhu namni gaaffiitti ta'ullee jira jechuudha sirriidha kana sirrumatti deebifa maaliif amma 200tti isiniin jenne yoo jettanii
egaa namoonni yeroo baay'ee gibirri nutti dabaleera maal jedhanii dubbatan namoota galii xiqqaa qabanidha. Fakkeenyaaf namni kaaree 200 ol qabu namni kaaree 200 ol qabu waa'ee gibira manaa kana baay'ee waanuma yaadda'u miti. Namootuma galii xiqqaa qabu warruma akka keenya galiin keenya xiqqaa taate lafti keenyas xiqqaadha. Isheellee gibira kaffaluu waa yaaddofnuu fi kanaafidha oduun hin kaa'e naannoo namoota xixiqqoo galiin isaanii xixiqqoo ta'e irrattidha dubbiin ciccimaan kan ka'u egaa yeroo har'aa jalqaba kaaree 440 irratti isinii odeessaa. Kaareen 440 yeroo ammaa jechuudha naannoo bulchiinsa magaalaa Shaggar irratti lafti L shape an ta'e jechuudha. Kaartaan isaa L shape kan agarsiisu. Dirqama. Kaartaan isaa pilaaniin isaa L shape kan agarsiisu hamma 5,500 itti kaffalchisaa jira yeroo ammaa jechuudha. L shape sarvizii maal G+ G0 kan ta'e G0 L shape isaa ta'u sarvizii isaa ta'u viillaa isaa ta'u amma 5,500 itti kaffalamaa jira. Kanuma kaartaa qabu jechuudha oolumaa galatti. Kan kaartaan itti bahe. Kan kaartaa qabu kan kaartaan qabne gibiran kaffalan si jemmar. Yoo ammoo G+1 G+2 ta'e fooqii ta'e jechuudha 140 ta'e amma 8,000 itti kaffalchiisa jechuudha. Amma 8,000 itti kaffalchiisa. Amma 8,000 itti kaffalchiisa jechuudha. 140 kana fakkaatti G0 5,500 G+1 itti olitti immoo amma 8,000 yeroo amma kaffalchiisaa jira jechuudha. Naannoo bulchiinsa magaalaa Shaggar irratti 105 jirti. 105 immoo warri kaartaa qaban jechuudha. Isheen kun karaa adda addaa kennaa mootummaan kanaan dura kennee adda rajee barsiisotaaf poolisootaaf maal waan adda rajee kennee jira. Egaa namoonni tokko immoo sanirraa maallaqaan bitatanii irratti mana ijaarratanii jiran lafa duwwaa kaaniin sinis jiru. Egaa haala naannoo kaartaa sanaati haala naannoo pilaaniin sun agarsiisuun isheen immoo amma 3,000 yeroo ammaa kaffalchiisaa jirti. 0 yoo ta'e G+0 yoo ta'e jechuudha. Fooqii yoo ta'e immoo amma 4,500 isheen illee yeroo ammaa akkasitti kaffalamaa jira. Kaareen 2,000 kaareen 200 kaareen 200 G+0 yoo ta'e jechuudha. L shapeedha sarviziidha viillaa yoo ta'anii 6,000 kaffalchiisa. Yoo immoo G+1 ti hamma G+2 hamma G+3 yoo ta'e immoo birrii 9,000 kaffalchiisaa jira jechuudha. Kun barana xinnoo ol qaala'ee jira. Egaa maaliif qaala'ee yoo ta'an immoo yeroo ammaa mootummaan galii uummatarraa argatuunidha hojii kan hojjetu. Mootummaan immoo naannoo bulchiinsa magaalaa Shaggar keessatti investimentiiwwan gurguddoo hojjetaa jira. Karaa hojjetaa jira. Karaa adda addaa daandii hojjetaa jira. Misooma keessa Shaggar smart city gochuuf mootummaan baay'ee kutannoo xiyyeeffannoodhaan hojjetaa jira. Hin qabnuuyti malee dhugaa dubbachuuf jechuudha. Hin qabuuni malee ani otoon qabaadhe mootummaaf kan nan godhe natti tola yeroo amma maaliif hojiin hojjetamaa jira sirriitti hojiin hojjetamaa jira. Egaa bulchiinsa magaalaa Shaggar keessatti immoo akkuma beektanii naannoo Burraayyuudha, Sulultaadha, Xaafoodha, as Duukamiin dabalatee Sandaafa maal kana dabalatee namuma keenya jira jechuudha. Baay'inaan ijoollee keenya jira, uummata keenya jira. Uummata keenya kanaaf misoomni immoo hin bareeda jechuudha. Amma magaalaa Finfinnee yoo argitanii Finfinnee akkatti bareeddu argitanii garuu Finfinnee keessa mootummaan hojjete. Mootummaan hojjechuun baay'ee nama gammachiisa. Ittiin gammada. Finfinnee keessan oolu ammanii hojii Finfinnee handhuura Oromiyaa Finfinnee ittiin jedha. Naannoo laga hariin hojjedha. Nan gammada. Hojii kanatti yeroo argu ibsaan akkasitti hojjetamee karaan akkasitti hojjetamee bishaan daandiin bishaanii akkasitti hojjetamee wanti hundumtuu wanta nama gammachiisudha. Abbaa kootti illee galee horrootti illee otoon akkas godhe otoon dongorotti akkas godhe otoon galee gandatti gee bakka dhaladhetti otoon kadha akkas godhe baay'ee natti tola. Magaalaa Tulluu Waayyuuf otoon akkas godhe akkasitti hojjedhe baay'ee natti tola. Birri maallaqaan qabu hin malee jechuudha. Baay'ee nama gammachiisa wanti mootummaan hojjetamu. Kanaaf Shaggar keessattis mootummaan yeroo ammaa kana xiyyeeffannoodhaan naannoon jiru amma koyyee baay'ee bareechaa jira. Ibsaadhaan daandiidhaan baay'ee bareedaa jira. Uummanni keenya kanarraa fayyadamaa ta'ee arguun baay'ee nama gammachiisa. Galiin immoo mootummaaf gibirra akkasitti kaffalamuun dirqamadha. Mootummaanis kana kaffalsaa jira. Bulchiinsi magaalaa Shaggar naannoo kam dabalattee waan kaaftee qabdi isheen bulchiinsi magaalaa Shaggar asirraan karaa bahaa jechuudha.
amma dhaqee amma Caancoo sulultaa Caancoo jechuudha achiin gaa asirraan karaa Sandaafa amma Sandaafa bakkeettidha asirraan amma Bishooftuuttidha jechuudha karaa bahaa kun karaa bahaatidha mala karaa Bishooftuu kun asirraa karaa Fiichee immoo karaa Kaabaa jedhama asirris karaa Dabra Birhaan immoo hamma Sandaafa bakkeettidha karaa Wallaggaa immoo hamma Burraayyuu hamma Hoolotaattidha jechuudha bulchiinsa magaalaa Shaggar ani keessa galchuu asiin immoo hamma Sabbatattidha Shaggar kan daangessu gaa kun hundumtuu Shaggar jala jira bulchiinsa magaalaa Shaggar jala jira waa'ee gibiraa kana irratti gaaffii addaa yoo qabaattan bakka tuttuqxanii koomentii gochuu dandeessu koomentii keessan dubbifnee informationii gaazexaa goone walitti qabanne oduu walitti qabanne gaggaafanne jechuudha aanaa kamirrallee haa ta'u godina kamirrallee haa ta'u Oromiyaa keessa qofaa ta'u kan Oromiyaa laa akkanum gaafanne Oromiyaa keessa kan jiru oduu gaafanne gologollee finnee isinii dhiyeessina yoo gaaffii qabattan gaaffii lafa wajjin wal qabatu gaaffii mana wajjin wal qabatu yoo manallee bituu barbaadan yoo gurguruullee barbaadan informi nu godha nu illee irraa gargaaramuu dandeenya jechuudha yoo mana nu gurgursiistanis warra gargaaramuu dandeenya yoo nu bichiistanis warra gargaaramuu waan dandeenyuuf informationii keessan koomentii gochuu dandeessu lakkoofsa bilbilaa keenya irratti imo irratti WhatsApp irratti Telegram irratti bilbiltanii ana obboleessa keessan na argachuu dandeessu nagaan tura oduun arrasiniif qopheesse kanuma nagaan tura bara gaarii ayyaana gaarii ciao